Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii sadii raggaasisuun isaa himameera. Gurbaan uffata dubartii uffachuun hojii gowwoomsaa hojjechaa ture to'annoo jala akka oole gabaafame. Humnoonni finxaaleeyyii Wallaggatti haleellaa raawwachuun akkuma itti uffachaa jiraachuun himameera. Doolaara biliyoona 6 Iraaniif gadhiifamuuf akka jiru gabaafameetu jira. Ashamaa Kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee simraan gahaa kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsaa turtiin keessan nu faana ta'u. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii sadii raggaasiseetu jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsiiwwan sirna bulchiinsaa gibiraa fooyyessuu istaatiksii Itoophiyaa fi gabaa kaarboonii Itoophiyaa qorachuu raggaasiseetu jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 29ffaa har'a geggeesseen wixinee labsiiwwanii qoratee raggaasisuun cinatti wixinee karoora baajataa mootummaa bara baajataa bara 2019 irratti bal'inaan mari'ateera. Gabaasaa fi yaada murtii mana marichaaf walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota pilaanii baajataa fi faayinaansii obbo Dassaalany Wadaaja mana marichaaf dhiyeessaniitu jira. Wixinee labsii fi fooyya'insa kunis immoo haala bulchiinsaa gibiraa keessatti kaffalaa gibiraa fi qaama gibiraa walitti qabu gidduutti itti gaafatamummaa fi haqa qabeessummaa mirkaneessuuf akkasumas immoo sirna bulchiinsaa gibiraa ammayyaa diriirsuuf kan dandeessu akka ta'es immoo eerameetu jira. Gama biraatiin wixinee labsii istaatiksii Itoophiyaa kunis immoo imala guddinaa fi sagantaalee jijjiiramaa akkasumas immoo qophii imaammataa ragaa irratti hundaa'e taasisuuf immoo kan dandeessu ta'uu akka ta'e ibsameera. Sirna istaatiksii ammayyaa jabaa bu'uuraa seeraa cimaa qabuuf immoo ulaagaalee idil addunyaa hordofuu ijaaruun akka jiraatu kan taasisu yoo ta'u tarsiimoon gabaa kaarboonii gara hojiitti jijjiiruuf immoo deeggarsa seeraan kan qabu akka ta'e immoo ibsameetu jira. Karoorri baajataa bara 2019 kutaalee hawaasaa galii gad aanaa qaban immoo giddu galeessa kan godhate ta'uu isaa ministeerri maallaqaa ibse. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 29ffaa bara hojii 5ffaa ta'een dhimma baajataa bara 2019 irratti immoo mari'ateera. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee walgahii mana marichaa irratti immoo argamuudhaan dhimma karoora baajataa bara 2019 irratti ibsa kennaniiru. Ministeerichi akka ibsanitti karoorri baajataa bara 2019 kutaalee hawaasaa galii gadi aanaa qaban giddu galeessa kan godhatee fi jireenya maatii Itoophiyaa hundaa irratti dhiibbaa gaarii kan uumuudhas jedhaniiru. Karoorichi dhaqqabummaa tajaajila hawaasummaa fooyyessuudhaan fooyyessuun qaala'insa gatii to'achuu fi harka qalleeyyii deeggaruuf kan qophaa'edhas jedhan. Karoora baajataa bara 2019 barnoota dhimmoota hawaasummaa fayyaa fi anniisaa fi xiyyeeffannoo olaanaa kennuu isaa eeraniitu jira. Namichi uffata dubartii uffachuun hojii gowwoomsaa hojjechaa ture to'annoo jala ooluun isaa gabaafame. Shakkamaan maqaan isaa Jamaal Anas jedhamu uffata dubartii uffachuun hojii gowwoomsaa hojjechaa ture Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee aanaa Duwwaashan naannawa buufataa konkolaataa Askootti to'annoo jala oolu poolisiin ibseera. Akka odeeffannoon argame ibsetti immoo shakkamaan kun rifeensa sobaa human heerii faaya gurraa fi uffata adda addaa kan dubartii uffachuun dubartii fakkaatee socho'aa turuu isaa himameera. Gochi isaa kanaan immoo yeroo dubartii fakkaatee namoota waliin haasaa turetti immoo namoonni isa shakkuun poolisiif eeruu kennaniin to'annoo jala ooluu isaa dandamee akka jiru ibsan. Kana hordofee immoo qorannoon qaama irratti taasifame dubartii osoo hin taane dhiira ta'uu isaa mirkanaa'uu isaa qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Gullallee ibse. Ragaan qorannoo akka agarsiisutti Jamaal Anas kanaan dura illee dubartii fakkaatee namoota gowwoomsaa akka ture dhugaa baatonni himaniiru. Akkasumas immoo bilbila isaa keessaa suurawwan yeroo adda addaatti uffata dubartootaa fi faaya adda addaa dubartoonni tajaajilaman godhatee akka hedduu argameeti jira. Gochoonni aadaa fi duudhaa hawaasa keenya baha gama tokko irratti immoo yakka raawwachuuf akka gowwoomsaatti fayyadamuun ta'uu isaa ibsuudhaan qajeelchi waliigalaa poolisii Finfinnee gochoonni naannoo gowwoomsaa fi yookaan immoo yakka raawwachuuf malan kun immoo ni mul'atu. Hawaasni dammaqinaan poolisiif odeeffannoo kennu akka qabus immoo eeraniitu jira.
humnoonni finxaaleeyyii fannoo Oromiyaa keessaa Wallaggatti haleellaa raawwachuun akkuma itti fufetti jiraachuun himame. Humnoonni finxaaleeyyii fannoo daangaa naannoo Oromiyaa ce'uun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti uummata nagaa irratti haleellaa jabaa raawwachaa jiraachuun dhagahamaa jira. Haleellaa kanaan uummata nagaa irraa miidhaan qaamaa qaqqabee jiraachuus immoo ibsameera. Haleellaa kanaan wal qabatee jiraattonni naannichaa baay'een qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii godaanutu argama. Keessattuu hidhattoonni finxaaleeyyii fannoo lakkoofsa hedduu ta'an magaalaa Agamsaa keessatti miidhaa gaggeessuuf saaminsa bal'aa raawwachaa jiruudhaan akkasumas immoo uummata nagaa qe'ee irraa buqqisaa akka jiran himameera. Odeeffannoo haala yeroo magaalaa Agamsaa keessa jiru ilaalchise arganneen akka ibsetti lammiileen miidhaman qaama irra geemo hedduun buufata fayyaa magaalaa Agamsaatti argamu yaalii fayyaa ariifachiisaa argachaa jiru jechuun ibsan. Haalli gaddisiisaan uummata nagaa irratti mudate kun immoo erga ijoo dubbii miidiyaa hawaasummaa ta'ee boodamu suuraalee miidhamtoota gaddisiisoo ta'an toora miidiyaa hawaasaa irratti immoo bal'inaan naanna'uun uummata biratti gadda guddaa uumee akka jiru himameera. Odeeffannoo dabalataa godinicha bahaa jiru akka agarsiisutti immoo humnoonni badii kun manneenii fi qabeenya dhuunfaa uummataa saamaa akka jiranis immoo ibsaniiti jiru. Nageenyi naannichaa bakkatti deebisuuf immoo poolisiin Oromiyaa fi milishaan humna jabaan hiriiruudhaan haleellaa kana ofirraa qolachaa akka jiranii fi nageenya lammiilee isaanii tiksuuf hojii boonsaa raawwachaa akka jiran beeksisaniiru. Jiraattonni naannichaa birmannaa fi gootummaa poolisii Oromiyaa fi milishaa kan galateeffatan yoo ta'u immoo haa ta'u malee sodaan nageenyaa ammas immoo guutumaa guututti waan hin badiniif mootummaan xiyyeeffannoo addaa fi ariifachiisaa akka kennu gaafatan. Uummanni humnoota badii tasgabbii naannichaa booressaa jiru kana irratti immoo mootummaan tarkaanfii laalessaa fi dhumarraa akka fudhatu gaafatanii akka jiru immoo gabaafameera. Oduu biyya alaatti yommuu dabarru doolaara biliyoona 6 Iraaniif gadhiifamuuf akka jiru gabaafame. Iraan mallaqaa kan jalaa ugguramee ture gadhiifamuuf akka jiru beeksifte. Pirezidaantiin Iraan Masuud akka jedhanitti qabeenyi biyya isaanii kan jalaa ugguramee ture doolaara biliyoona 12 keessaa walakkaan gadhiifamuuf akka jiru ibsameera. Lolli Ameerikaa fi Israa'el gamtaan Iraan irratti bananiin turan turtii ji'oota 4 booda marii araaraa jaarsummaa Islaambaandiin furmaata argachuu isaa hordofee qabeenyi Iraan kan biyyoota garaagaraa keessatti Ameerikaan jalaa dhorkamee ture marsaadhaan akka gadhiifamuuf walii galanii akka jiru himameera. Waliigaltee wal hubannoo torban 2 dura mallattaa'e akka agarsiisutti Ameerikaan fandiiwwan Iraan kanneen jalaa dhorkaman hunda akka gadhiifaman taasisuuf waliigaltee mallatteessuus ibsameera. Masuud kaleessa qabeenya Iraan kanneen jalaa ugguramee ture keessaa walakkaan gadhiifamuuf akka jiru ibsanitti jiru. Akka ibsa pirezidaantii Iraan Masuud jedhanitti immoo agarsiisutti qabeenyi Iraan doolaara biliyoona 12 kan Qatar keessa jiru immoo ugguramee ture keessaa doolaara biliyoona 6 gadhiifamuuf akka gara biyyatti deebi'u ifoomee akka jiru himan. Qabeenya Iraan kanneen biyyoota garaagaraa keessatti ugguramee ture immoo guutumatti gadhiisuuf immoo carraaqqiin taasifamu cimee itti fufaa jiraachuu himanitti jiru. Qabeenyi Iraan kan biyyoota garaagaraa keessa ture hunduu qoqqobbii Ameerikaa irraa kaastee dhorkamee ture isa kan yaadatamu ta'uu isaa maddeen Andoolaa wabeeffachuun gabaasanitti jiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hangama waan nu daawwattaniin hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan comment irra nu kaa'aa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Wanta nu filattanii yeroo hundumaan waliin taataniif immoo galatooma.